الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده كما جمتوتا لقيفتوتا درسي مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانت نتوني أفرتمي لما فادا درسي كنا سنن صلاتات كون هي صلاة جدو سنرى تربرت الأبني هاتور في جيسني كدرا استفتاء دعاء استفتاء قرأوا دعاء افتتاح كما إرى إذا أنجز ربين وجهت وجهي تهي سبحانك اللهم وبحمدك تهي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا تهي كما إرى ربي إذا أنجز سيتي ننجره كيف سجد خير جعلوا قروا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. كان يجوتو الرجال كسنت أنمو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجهتوني صلاة الكنيك يسلي ورجلون جرا غاتو مذهب شافعيتي صلاة ما كان اللي مرمو ثيستي يعني بيك مالا استفتاح بنو أول إيجاس إمو حركة mirga harka bitaarra kaayatee qooma ofii gubbaa kaa'u bakka sadii kaa'a jenne qooma ofii gubbaa handhuura jala qaba qooma gubbaa kanatu irra caalaa waytasan immoo nama gadi godhatullee nama rabbii gadi godhatullee fakkaataa namni isatu irra caala jenne harka lamaanillee wal bira ol fuudhuudhaa haga ceekuu ofiitti qixxeessutti yookaan immoo haga shaama uzuneeni laaftoo gurra lamaanii kanatti akka qixxeessutti jedha tokkoma keessa yookaan ceekumatti muhaazaa jechuun muqaabila isiitiin dhaabatu jechuun akkasitti ol fuudha jechuun wayita rukuu'allee wayita awwala salaatu seenillee akkasitti ol fuudha wayita rukuu'atti gadi bu'uuf jedhullee akkasitti ol fuudha wayita mootu ol jedhullee sami allahu liman hamidahu jedhullee akkasumatti ol fuudha. wayita tashahhuda awwala irraa ka'ullee salaata afran keessatti zuhrii asrii magriba ishaa'ii keessatti akkasumatti ol fuudha jechuu ka afraffaadha tasbiiha itti dabaluudha adnal kamaaliin sadii jenna subhaana rabbiyal aziim marraa sadii jedha wabihamdihi daciifa yoo sanirraa itti dabalu achirra subhaanaka allahumma indika tabaaraka ismuka ta'ala jadduka itti dabalee yoo jedhe subbuun qudduusul malaa'ikati warruh rabbul malaa'ikati warruh jedhee yoo itti dabale gaariidha. sujuuda keessatti immoo allahumma laka sajadtu wa bika amantu laka aslamtu sajada wajhi lilladhii khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati fa tabaaraka allahu ahsanul khaaliqiin jedhe yookaan allahumma inni zalamtu nafsii zulman kathiiran jedhe du'aa hima itti dabaluun sunnaa jedhan. شنبان ربنا لك الحمد جدي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد جدي ودعائي تدبل وجدتو ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرة سدي جدا وكان ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني جدا كجاب بعد متى إسا ركوع كيستي متى إسا تبدو إسا والكتئس سورة mataa gadi hin buusini mataa ol hin kaasini mataa fi dujji wal haa qixxaatu jen ka torbaffaadhaan mootu harka irree cinaacharraa achi haasiisu harkallee lafarra achi hin diriirsini akka saree wachiiftu diriirsitutti hin diriirsini gudeeddaa fi garaallee walitti hin maxxansini addaan haa baasu gudeedda lamaanillee walitti hin maxxansini addaan haasiisu haga taakkuu takka mogolee lamaanillee haga taakkuu iddoo luka lamaanii taakkuu takka akkasitti addaan haasiisu wayita sujuuda godhu. Garuu wayita yoo namni bira jiraatee kan rakkisu taate banee nama hin danqu jechuu isiniin jedhe sani tole torbaffaa isa kanarratti dhaabne jechuu. isa kana namichi yoo akkasitti sujuuda godhe harka ofirraa bal'isee luka ofirraa bal'isee akkasitti namichi kun dhugumatti namichi kun gadi godhate jechuun hin beekama.
gadi godhate jechuun maal inni rabbitti gadi kube namichi kun laa sujuudni isaa akka ajaa'ibaatti sujuuda godhaa jira jechuu namichi kun gadi kubee nafa maraan humna ofii addaan jedhee akka wanni gudeedhaa fi wannoo wal danqee garaa fi mootu yookaan gudeenni wal danqee akkasitti kutob jedhee hin wannoon taane addaan diriiree hafuura baafatee nafa maraan akkasitti sujuuda rabbi ofiitii gadi kufa jechuu namichi kun. Akka gaarii akka namichi kun qajeelatti gadi godhataa jechuu qajeelatti rabbi xiqqeessee adda ofii lafatti rigaa jechuu yookaan immoo rukuu godha jechuu kana beeksisa jedhama. Saddeettaffaan immootu harka akka saree lafarra nafini wayita sujuuda ol haa kaasu. Shanachuma lafa kaaya malee wanni biraa ol haa ka'u yookaan immoo namni garii walitti qabee iddoo san hooqa yookaan wannoo godha. Kunilleen hin jiru jechuu maaliifi rasuulli sallallahu alaihi wasallam sayyiini keessatti hadiisa Abi Humayd as-Saa'idi irraa dhufe keessatti فإذا سجد وضع يده غير مفروش ولا قابضهما غير مفروش أكسر يكتل فرق قد نفو ولا قابضهما إن قبضوا اللي كانت نمني قريني ويتسجوده قد هر كلمان ولا رأي أكوا وايدو كانت تتو ويتبوته هر كلمان ولت أكون إما هر كلمان ولت كبيتا أكس اللي هنقولوا قد ريرسيت شانات تلفكاية وأنه والآبا جيتو rundumo ol dhaabaa jechuudha. Saglaffaan immoo jalsaa iftiraasha kan luka bixaafatan taa'u jechuudha akkasitti. Tashahuda biraa keessatti akkasitti taa'uudha. Tashahuda akhiraa keessatti immootu inni kurnaffaadha. Tashahuda akhiraa keessatti tawarruqa jedhan. Tawarruqa jechuun miila bixaa kana miila mirgaa jalaan achi baasu. Nafa teessumaa kana lafatti gadi maxxansuu jechuu taa'uu fi lafatti gadi maxxansee akkasitti taa'uudhatu barbaachisaadha jedhan. Asitti warra Shaafi'iiti warra onnoo wal dhabanii warra Imaam Ahmad ka duraa keessatti tawarrukaan taa'uun hin ta'uu jedhan. Salaata akka fajriifaa keessatti tawarrukaan taa'uun hin ta'uu jedhan. Warri Shaafi'ii salaata kulli salaamni isa dhaqqabu keessatti tawarrukaan taa'uun hin ta'a jedhan. Kuni garuu waan sunnoomatti irratti wal jedhan malee wartinuu waa waajibummaan qabu. Waajibummaan namichi salaata keessatti akkuma ta'ettu sunnaan akkatti taa'u. Yoo akkasitti taa'uu dadhabee luka lamaa walirra kaayatee fa'aa malee hin taa'u. Yookaan immoo luka lamaan wanni akkatti lafatti gadi danqeetiin akka nama qophanee taa'uutti malee hin taa'u. Akkuma isaan jetti taa'a yoo dadhabe yookaan sunnaan luka bitaafatee irra gattaa'u. Iddoo sujuuda lamaaniitii fi tashahuda awwalaa keessatti. Tashahuda akhiraa keessatti attawarruku. Tawarrukni akkama isiniin jedhe egaa luka bitaa luka mirgaa jalaan achi baasanii nafa taa'a lafatti gadi maxxansanii akkasitti taa'uudha. Akkasitti taa'uudha jechuudha. Salaata rubaa'iyyaa fi sulaasiyyaa keessatti jedhan. Salaata warri Shaafiyyaa immoo kullu salaatiin taaqubuhu salaamun. Kulli salaata salaamni dhaqqabu keessatti akkasumatti taa'aa jiran. Kan kudha tokkoffaadha qubaan akeekuudha. Akkatti quba kana dhaabanii gizee garii xiqqoo sochoosu. Warri garii yoo sochoosanii jedhanii taphata jedhanii garuu sochoosuun sunnaadha hadiisni sahiha garuu marallee dilil jechuun miti iddumatti gaariidha wayita Allah illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma barik allahumma salli wayita jedhu kullee akkasumas sochoosa haga akhiraa sochoosa gaa wayita wannooti miti wayita duraa kora bichaa miti ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jechuu bichaatti miti tahiyyaatu lillahi wayita jedhu illeen sochoosa akkasii jechuu sochoofni sunnaadha ka akkasiiti jechuu musabbihaat kanaga ka wayta tasbiha ishii akkanatti ol fuudhan jechuu musabbiha jechuun kanaafu ishii ta isiin wayitti ishaaraa godhan jechuu tawhiidummaa rabbiitti ishaaraa godhan isiin. Ka kudha lammaffaadha as-salaat ala nabii sallallahu alaihi wasallam tashahuda
akhiraa keessatti waajiba jenne. Tashahuda duraa keessatti buusuun barbaachisaadha jenne. Salaanni akkitti buusan reefa wala wayta tashahuda qara'uu isinii tare. Ka 13ffaadha du'aa'ii tashahuda akhiraa keessatti godhachuu. maaliif rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhe summa yatakhayyar ba'du min addu'aa'i maa shaa waan fedhe haa filatu jedhe du'aa irra. Keessumaa akhiraa kana keessatti du'aa irra homa fedhe haa filatu jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Maarree namichi du'aa'ii diinii duniyaadha waan maraaf isaa taatu filata jechuu. Sanirraa du'aa'ii dabre santu mararraa caala jechuu. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان قرأ يوغان اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. Kana qaraa jechuu addaan gidee kan qaraa gidee kan kana qaraa garuu Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kana dhiisuu dhabu. Aakhira osoo salaaman baafannillee jedhee eega salaama baafatellee Allahumma anta salaam anka salaam tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يجري اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مالي واندلقوا كان كل كيستو غرغارسا إسارة بربادون بربادة معنا نمني غرغارسا إسارة بربادون لين إسا نمني قبرتش اللين موتو ويتدعاين قبلمتو ويتدعاين قبلمتو دعاين صلاة كيستي هن قبلمتي كنافو إذا كان سجودا فا دعاي كناتا آخر صلاة اللين سنمر راجي دعاين كنس دعاي جباوان تيب كان حاجرو جيچو سنتورا جالا دعاي برال ليو جري مت حاجچو قد أفرفان مو الجهر بالقراءة الفوداني قرأو صلاة واجبا كيسا كالفوداني قرأون كيسا تقو حقم جنانين صلاة أفور جيچو صلاة أفور صلاة فجريتي صلاة جمعاتي صلاة مغرباتي صلاة عشائيتي صلاة كني وكيستي ركعة صبين سلا ركعة لما ينوي صلاة مغرباتي في صلاة عشائي جمعة لنا كسب ركعة لما صلاة مغرباتي في صلاة عشائي ركعة لمان درا ركعة لمان درا كيستي الفوداني قرآن ركعة دوبا لمان كيستي إما الفوداني قرآن مغرب اللي ركعة توكتشابي قرآن جيتشو مغربا بشاي ركعت مالمان درا سانكيست الفوداني قرآن جيتشو صلاة وان سنة راهو أكا صلاة عيد لماني أكا صلاة استسقاء كنيني جيتشو كنيو الفوداني قرآن إمامني odoo dagate hoo namni kun osoo dagate hoo amma namichi salaata magribaa salaataa jira. Salaata magribaa osoo salaataa jiru salaata magribaa dhee namni ol fuudhee qaraa ima dagatee tumaan faatihaa itti dhukkisiise yoo ihdina siraata almustaqiima ga'u yaadate idaa akkasi yookaa duubaa itti iyyan subhaanallahi ol fuudhii qara jechuu subhaanallahi jedhan in yaadate yoo yaadate akkam godha achumarraa itti qaba jechuu bakkuma sanirra awwala faatihaa irraa ittiin deebi'u dogoggora awwala faatihaa irraa itti deebi'uun dogoggora bakkuma sanirraa ihdina siraata almustaqiima jedhee sanumarraa ol kaasee tarte tama hafte san itti guutaa jechuu. Namichi yoo himamee fi yookaan ofiifuu yaadateetiin hin jedhe bakkuma sanirra faatihaa awwala san hin deebisu. Maali yoo awwala faatihaa san gad deebise faatihaa awwala marraa lama qara'uutu jira kun hin jiru. Faatihaa awwala marraa lama qara'uutu jira. Maali warra takka reefuu sirriidhaan qara'ee
ama marraa takka jahriidhaan awwala faatihaa marraa laman qara egaa faallaa lachuu walii. Kanaafuu faatihaa takkatti malee gisee takkatti qara rakkatu tokko keessatti laman qara'anii. Kanaafuu namni tokko osoo dogoggoree irraabbatee nama jama'aan salaatu ta'ina nama mootu adduma kophaa ofii salaatu ta'ina yoo jahrii dagateetiin eeguma faatihaa qixxeen ga'e yaadate hoo bakkuma san irraa jahrii godha jechuudha. Duuba ittiin deebu achumarraa jahrii godhee gadi geessaa jechuudha. Duuba itti deebuun dogoggora. Yoomoo osoo wannoon godhin osoo jahrii hin godhin salaata maraa geesse hoo sunnaadha. Wanni hay'aatarraa sujuudni hin barbaachisu jedha. Garuu gariin Hanaabilaa sujuuda godhamaa jedhan isaan biratti jahrii godhuun barbaachisaadha. Garuu waliigalli ulamaa'iidha isii jedhee sujuuda hin godhu jedhan. Hanaabilaa keessa warri hin godha jedhu hin jira isin hin jedha. 15ffaan immoo al-israaru bilqiraa'a gadi qabatanii qara'uudha. Zuurii keessatti asrii keessatti rakaata maqribaa tasadaffaatii fi ishaa'ii rakaata lamaan ishaa'ii taphte keessatti gadi qabatanii qara'uudha. Bakka ol qabaan barbaachisetti ol qabatanii qara'u. Bakka gadi qabaan barbaachisetti gadi qabatanii qara'uudha. Maaltu akkana godhe kana sallallahu alaihi wasallam rasuularraa akkana qalametu akkasii. Akkana qalametu akkasii. Subii keessatti rakaata lachuu keessatti rasuulli ol fuudhee qara'a. Zuurii keessatti ol fuudhee qara'u. Haadhawaata qaraatii isaanillee keessaa hima dhagayanii ol fuudhee qara'u. Asii keessatti ol fuudhee qara'u. Magriiba yoo ga'e mootu rakaata lamaan magriibaa kan duraa keessatti ol fuudhee qara'a. Kaakiraa kan magriibaa keessatti ol fuudhee qara'u. Ishaa'ii keessatti rakaata lamaan duraa ol fuudhee qara'a. Rakaata lamaan akiraa hoo gaqqabatee qara'a. Jum'aa keessatti hoo rakaata lachuu keessatti ol qabatee qara'a. Kusuufa lachuu keessatti hoo akkasuma qabatee qara'a. Iideyni keessatti hoo akkasuma ol qabatee qara'a. Istisqaa keessatti illee hoo akkasuma ol qabatee qara'a. Ammallee sunnaan hoo waan faatihaa irraa hafe qur'aana irraa faqra'uu maa tayassara minal qur'aan jedhee itti dabalee qara'u namichi. Namichi yoo faatihaa qara'ee geesse gadi jedhuu ni mata. Kulli masalaata keessatti faatihaa wanni barbaachisu waajibni ka dhiisuun hin taane ka namarraa hin kufne yoo namichi rukuu irratti wal dhabii wajjiinuu garuu irraa tahammula ta'uutu irra caala. Rukuu namichi godhee hin kufti rukuu arti namicha dhaqqabate irraa kufti waan san malee faatihaan hin kuftu. Faatihaan namarraa naftu qara'uun isii. Ka faatihaa achi wara itti dabalanii suuraa qara'uunoo. Sunnaa keessallee hay'aata keessa seenaa jechuudha. Yoo sunnaan garee rakkatuma biranuu faatiha callaa garee gadi jedhee hoo namichi faatiha callaa qaraa waan isa jarjarse moo hojii yookaan hin beekullee ta'a yookaan mootu hin jarjara ta'a faatiha bichaa qara'ee gadi jedha. Ol jedha rakkata afranuu geesse lamanuu lachuu geesse sadeenuu geesse maal jenna salaan isaa sayyaa homaa irra hin jiranii. Garuu hoo sanirra faatihaatti waa dabalee qara'uun barbaachisaadha. Maali rasuulli akkasitti salaata hedduu keessatti akkasumatti rasuulli waan akka irraan qaqqalabeef waa itti dabalee suuraa gabaabduullee taatu qara'uun barbaachisaadha. Faatihaan immoo hin kuftu. Rakkaa kulli keessatti faatihaan rukniidha hin kuftu namarra. Haga asii 16 kanatti dubbatan sheeyni garuu haganaa miti irrumaa gabaabseanii jedhan sheeyni. Irra gabaabsee fakkeenyaa fi akka rabbanaa walakal hamdu mila samaawaati wal ardi jedhee itti dabalaa yemmootu ruku'a keessatti sunnaadha isiini. Harka lamaan illee moo itti jilba qabatu quba addaan baasee jilbaan qabachuun sunnaadha jenne. Akkasitti itti gargaarallee yoo akkatti walitti qabateerra yoo itti jilba qabatu qubbeen addaan baasee akkana jedhe qat jedhee qabaaf
yoo akkanatti gadi qalee bakkuma takka qaba. Yoommoo akkanatti harka wayita irra kaa'ee jilba qabatu harka addaan qubbeen gara gara addaan facaasee qat godhee qabaaf. Mee isinimmaa nu laala. Akkasitti kanaafuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam wayita rukuu'a godhu akkasitti jilba wayita qabatu akkasitti qabata jedhee hadiisa Waa'il ibn Hujr keessatti odeeffameetiin jira. Hadiisa a'immaan akka Imaam Albaanii faan nama hedduu Sahih ibn Khuzaymaa fa'alleeni adeemne odeessan ibn Khuzaymaani. Ammaan darsii kiyya qaraa kana asumatti isinii dhaaba. هذا درس بلاد ولد الهنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.